Nuhoo Goobanaa magaalaa Dirree Dawaa Qafiiraa Ganda Gaaraatti abbaa isaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa Faatumaa Adamirraa dhuma bara 1940 keessa dhalate. Dhufaan jira biyya tokko, dhufaan jira ayyooto, dhufaan jira harmeeto, dhufaan jira kulleeto, dhufaan jira biyya tokko. Maqaa akaakayyuu isaatiin waamamuu waan jaalatuuf jechas Nuhoo Goobanaa jedhamuun waamama. Obboleessa dhiiraa tokkoo fi obbolaa dubaraa 3 kan qabu Nuhoon hangafni isaa Muhammad Goobanaa barnoota amantaatti yoo fulleeffatu, Nuhoon ammoo qalbiinsaa gara sirbaatti hafte. Qafiiraatti Nuhoo wajjin guddachuu kan himan amma magaalaa Dirree Dawaa kan jiraatan aadde Saadaa Faaraa Nuhoon daa'imummaarraa kaasee fedhii fi qalbiinsaa hundi sirba qofa ture jechuun yaadatu. Inni akka obboleessaa gara barnoota darasaa hin deemne, qalbiinsaa daa'imummaa ta'ee muuziquma kana xaasaa faadha'ee sirba. Hiriyyaasaa kan Haamid Muhammad jedhamutu jira. Inni walaloo Nuhoof kenna, Nuhoon ammoo isa sirbaa ture jedhan. Nuhoo fi Haamid gara caaluu sirboota warra Hindii akka caqasaniif sirboota sana ammoo gara afaan Oromootiin fakkeessanii sirbaa akka turanillee yaadatu. Gatii lubbuu kannee dhufaan jira, rabbii of kanneeti dhufaan jira, uffoo dandee bu'u dhufaan jira, rabbi kakaddeeti. Ijoollummaadhaan jaalala sirbaatiin kan qabaman Nuhoo fi saahibni isaa kun boodarra maatii biraa bahuun qofaatti mana kireeffatanii shaakala sirbaa kana jalqaban. Yeroon kun osoo sirni dargii hin seenin bara bulchiinsa Haayile Sillaasee keessa jechuudha. Yeroo bulchiinsi sirna dargii seenuuf jiru hojiin Nuhoofaa kana bulchiinsi yeroo sanii waan hin jaalanneef bara 1968 Nuhoo fi hiriyoonni isaa hidhaaf akka saaxilaman turan himu aadde Saadaan. Yeroo gabaabaa hidhamee hidhaadhaas bahe. Haati Nuhoo yeroo sana daldaltuu kuduraa waan turaniif jecha Sumaalee hedduudhaan waan wal beekaniif karaa isaaniitiin mucaan isaanii kun deebi'ee akka hin hidhamneef jecha gara Jibuutii akka baasan himu Saadaan. Weellisaa Nuhoo Goobanaa umrii isaa gara caalu kan dabarsee baqattummaadhaani. Jibuutiidhaa hanga Yemanii, Suudi Arabiyaa, Itaalii, Kanaadaa, Keeniyaa fi biyyoota biroo hedduu keessa marmaare. Jireenya baqattummaa tokko jedhee kan eegale yeroo sirni dargii aangoo qabatu hiriyoota isaa wajjin gara Jibuutiitti imaluuni. Namoota bara sana Nuhoo wajjin biyyaa baqatan keessaa tokko yeroo ammaa Kanaadaa Otowaa kan jiraatan obbo Abduu Alishooti. Jalqaba Nuhoo wajjin gaafa Jibuutiitti baqannu barri isaa akka lakkoofsa Awurooppaa 1979 ture. Jibuutii erga tureen booda bara 1980 keessa gara Yemanitti ceene jedhan. Namoota yeroo sana wajjin biyya alaatti baqatan keessaa kan biraa ammoo weellisaa Elemoo Alii isa tokko. Nuhoon yeroo Jibuutii turetti hojiin ittiin jiraatu hojjechaa yeroo haftetti ammoo waan aartii afaan Oromoo kana bakka argame hundatti waluma faana hojjechaa turre. Yeroo Jibuutii turreettis albama isaa kan jalqabaa uummata biraan gahe. Albamni yeroo sanii akka ammaa kana sirba akka gaariitti qindaa'ee hin turre. Manuma keessatti gitaaraa fi kiiboordiidhaani sirba hoggas baase garri caalu sirboota qabsoo fi sirba jaalalaati jedhan. Sirba inni bara sana Jibuutitti ittiin jalqabe keessaa tokko sirba qeerroo mataa tuutaa kan jedhu keessatti argama. Qeerroo mataa tuutaa hin jarjaru suutaa jechaa sirbe. Albama isaa jalqabaa kana gitaaraan hedduu isaa ofumaaf kan sirbe yoo ta'u, erga gara Suudi Arabiyaatti ce'anii albama isaa lammaffaa Elemoo Alii waliin ta'uun kan hojjetan. Ijaansi arkuudha dhufaan jira yaada maraadheeti sibiira gayuudha dhufaan jira wareega gaafatti dhufaan jira. Albama isaa lammaffaa kana keessaa harki 70 kan ta'u sirboota warraaqsaati. Sirba tokko yaa galaana jiruu jedhu
ammoo jireenyuma baqannaa isaa kana ilaalee kan sirbe hedduu beekamtii argateefi yaa galaana jiruu fuutee namaan deemtaa fedhiitii yallaaltuu tanteetiin adeemtaa goojjoon ani ijaarradhees fuutee narratti diigda jechaa sirbe. Sirba kana Riyaaditti yeroo nuwoon waraabu lakkii sirba kana dhiisi jennee gorsinee turre inni garuu waan itti amane kana dhiisuu hin barbaanne jedha. Hiriyyaan isaa Elemoo Alii yaanoo dubbiin galaanaatuun nuun deemti lakkii dhiis jedheenii dubbata. Sirbi kan ummataati kiyya qofaa miti jedhee didee waraabee jedha. Sirba yaa galaana jiruu jedhu kana Elemoo fi Nuhoon yaadannoo akka irraa qabanillee hima. Sirba sana baasee torbaan sanitti mana inni jiraatu bokkaan seene. Halkan maatii isaa qabate mana animmoo warra waraqaa hin qabne hedduun of bira jiraachisaa ture. Poolisatu balbala dha'ee jedheen naasuudhaan goge. Booda yoon balbala saaquu Nuhoo fi maatii isaati. Maali Nuhoo jennaan waan ati jettee hin oolle galaanatu narra yaa'e naan jedhe. Hedduu kolfine jechuun muudannoo isaa BBC'tti hime. Yeroo sirba kana baasu Nuhoon Riyaad keessatti guyyaa guyyaa konkolaachisummaadhaan hojjechaas ture. Nuhoon waan hunda caalaa saba isaa jaalata jedha Elemoon. Yeroo inni sirboota qabsoo sirbu sanatti dammaqiinsa akkasii namni qabu hedduu hin turre jedha. Yeroon sun akka ammaa kana teeknooloojiin hin jiru hubannoo fi dammaqiinsillee hin turre. Yeroo dukkanaati. Nuhoon yeroo sanatti saba isaa dammaqsuuf jecha ture. Sirbi Nuhoo hawaasa Oromoo gurra isaanii keessa ture jedha Elemoon. Nuhoon yeroo sanatti sirboota qabsoo Suudii keessatti waraabee gara biyyatti erguun uummanni akka dhagahee dammaqu waan godheef biyya keessatti yeroo sana sirba Nuhoo dhageeffachuun yakkamaa nama godha ture. Yeroo sana Dira Dawaafaa keessatti manuma isaaniitti namoonni sirba Nuhoo dhageeffatan jedhamanii dararaman laayyoo miti. Kanneen sababa kanaan ajjeefamaniyyuu ni jiru jechuun hima Elemoon. Jireenya baqattummaa keessatti tokkummaan Oromoo biyya baqaa jiru garuu waan ajaa'ibaa akkas ture hima. Yeroo sana Oromiyaa bakka kamiyyuu namni yoo dhufe caayaa Oromoo waan jedhamuuf gargaarama. Nama haaraa dhufe caayaa kanatu mana kireeffatee fi nyaataa fi waan barbaachisu guutaaf. Gaafa hojii argate atis hojii kee hojjechaa ji'aan nama haaraa dhufuuf Riyaada 50 kaffalta. Bara 1970 keessaa baqattoonni Oromoo biyya Suudii jiran haala kanaan wal gargaaran wal dhaabaa turan. Nuhoo Goobanaa yeroo Riyaad ture sanatti bultii ijaarrachuun ilmaanis kan horate. Imalli baqaa garuu Riyaaditti hin dhaabbanne. Riyaad irraa gama Ijiptii achirraa immoo bara 1975 gara Xaaliyaanitti baqate Nuhoo Goobanaa. Ergasiis Roomaarraa bakka waggaa dheeraaf jiraate Kanaadaatti godaane. Yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1991 Itoophiyaa keessatti hundaa'u warreen saba isaanii dammaqsaa turan hedduun abdii Oromiyaan bilisummaaf jechuun gara biyyaatti deebi'anii ture. Yeroo sana hayyuu duree ABO kan ture obbo Galaasaa Dilboo waamicha godhaniifiin Nuhoo Goobanaas Elemoo Alii, Qamar Yuusufii fi Abdurrashaad wajjiin Kanaadaarraa gara biyyaatti dhufe. Yeroo sana waamichatu nuuf godhame bara 1991. Qabsoo kanarraa qooda fudhadhaati jedhamneetiin kan dhufnee Finfinnees waajjira Gullalleetii kan turre. Osoo gara biyyaatti hin dhufin duras Nuhoon quuqama waa'ee Finfinnee fi Oromoo irratti jiru kan ittiin kaase sirba Finfinnee jedhu kiraara isaatiin sirbee ture. Finfinnee yaa handhuura biyyaa maqaan geeddaramee taatuyyuu ababaa jechaa weellise. Qabsoo irratti qooda fudhachuudhaaf kan dhufe Nuhoo Goobanaa waayillan isaa wajjin waajjiruma Gullallee turanis booda keessa haalli akka yaadame ta'uu diduun yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa bahe isaanis Kanaadaatti deebi'an. Nuhoon bara 1991 fi bara 1992 yeroo Finfinnee turetti baandiiwwan wajjin sirboota qabsoo sirbaa ture. Erga gara Kanaadaatti deebi'ee sirba mata dureen isaa Gullallee lafa seenaa jedhu sirbe. Sirba kana waan gaafa Gullallee ture ta'ee fi yaadannoo fi quuqaawwan ture hedduu keessatti kaase. Nuhoon Gullallee lafa seenaadhaa baay'eedhaa kan si yaadatu Oromoon sinirraanfatu jechuun seenaa gaafas ture dhalootaaf dabarse. Nuhoo Goobanaa waggoota 13 dura guutumatti jireenya isaa gara biyyaatti taasifate.
Haati warraa isaa aadde Maliyaa Alii akka BBC'tti himanitti Noon Kanaadaa irraa gara Keeniyaa deebi'uun waggoota 3 Naayiroobii erga jiraatee booda bara 2000tti gara Itoophiyaatti deebi'e. Ergasii waggoota 6 hojuma aartii hojjechaa turus waggoota 7 darban hanga ammaatti sababa dhukkuba isa mudateen manatti hafee hojii aartii jaalaturraayis adda bahe. Noon yeroo humna qabu waan hojjete aartii fi qabsuma saba kanaaf oolcha ture. Sumnii tokko ofiifis maatii isaatiifis hin oolchine. Erga dhukkubsatee gargaarsuma lammiitiin jiraachaa jirra. Lammiin keenyas haalaan isa gargaaraa turan jedhu aadde Maliyaan. Noo Goobanaa haadha manaa 4 irraa ijoollee 6 horate. Ijoolleen isaas Ameerikaa, Jarman, Kanaadaa fi Itoophiyaa keessa jiru. Noon weellisaa tokkummaa nama qabsoo Oromootiif umrii isaa kennee jiraateedha jechuun ibsu hiriyyaan isaa yeroo dheeraa obbo Abdoo Alishoo. Walleewwan hoo hedduu garaa nama raasti. Jaalala biyyaa namatti naqti. Noon nama saba isaatiif of wareegeedha. Waan inni uummata keenyaaf godhe waan guddaadha. Ammeenni saba isaa jaalatu daangaa hin qabu jedhan. Hanga dhukkubsatee aartii irraa adda bahutti Noon sirboota qabsoo fi jaalalaa hedduu sirbe. Sirboota isaa keessaa tokkummaa, 911, natti hin yaamin, markabatoo fi kanneen biroos daran kan beekaman ta'anis waliigala waggoota 40 darbeef kan sirbe lakkoofsaan nama beekuu hin arganne. Noon sagaleedhaan sirbuu cinattis meeshaalee muuziqaa akka kiraaraa fi kaan ni taphata. Afaan Oromootiin alattis afaanota akka Amaariffaa, Ingiliffaa, Afaan Arabaa, Sumaalee fi Faransaay dubbachuu danda'a. Afaanota Sumaalee, Arabaa fi Amaariffaatiinis sirbeera. Weellisaan hangaftichi Noo Goobanaa tokkummaa Oromoo irratti ejjennoo hin raafamne qaba ture. Waggaa tokkoon dura dhukkubsatee yeroo hospitaala turetti gaafiif deebii BBC waliin taasise irratti Oromoon tokkummaa isaatiin alatti waan biraa hin qabu. Tokkummaa keessan cimsaa jedhee dhaamuun isaa ni yaadatama. Dhufaan jira biyya Dhufaan jira ayyooto dhufaan jira. Dhufaan jira harmeeto dhufaan jira kulleeto dhufaan jira biyyato haadhato. Boqachuu isaa dhagahamuun hordofee dinqisiifattoonni isaa fi uummanni Oromoo bal'aan gumaacha aartii fi qabsoo guddaa aartistiin gameessi kun taasisaa tureef seenaan yoomiyyuu isa yaadata jedhan.